arra kiristaanan taataati mube quraanni jecha ergabaa kabajamaati kan jedhu yoo quraanarraa fide kiristaanan taataati tokkoffaa ammanaa fidii tokko lammaffaa ilaala geeffadha lammaffaa quraanni erga quraanarraa beete sheeki erga quraanarraa beete gaaffii lama si gaafadha quraanni juuzii meeqa qaba kenna buyyiti waajiyoo ki kennaa galchi kenna waajiyoo ki jooni naa galchi warra amantaa kaanii kabajan sinii qaba mube dhiifama carraanaa latta mube kabajan sinii qaba ani gaaffii kenna quraanaan akka dhufu sitti bira quraanni akka dubbifame wannan sitti maali beektaa kenna dhaggeeffadhu kenna tina barsi keessaa bai kenna ani maal nama biraa maaltu galcheesi nama waliin haasaa koy tokko kenna ani barataadha malee barsiisaa miti yoo tamma gaaffii yoo gaafatte siinii amantii maaliif gaafate kenna wanta ani gidduu keessa ni seenu haasaa eeyyee awale quraanni juuzii meeqa qaba Kandee wallaalu. juuzii soddom juuziin tokko maalirratti dhaabata eessaammees ammarraa amma yatasaaluun anin nabayil aziim allazii hum fiihi mukhtalifun kare sarara lama naa kare maal ta'e mube juuzii tokko jettee dhaggeeffadhu juuzii sadi qad sami allahu qawla allatii tujaadiluka fi zawjihaa wa tashtaki ilalla mube dhiisi quraanaan natti hin dhufin si caalan beeka quraana obboleessu sheetan nuu quraanii beeka dhaggeeffadhu ati dhagay meemee bakka suuraa amma alif laam miim zaalikal kitaabu laa rayba fiihi ergamaa rabbiiti ka jedhu quraanni jecha nabi Muhammad alayhi salatu wasalam kan jedhu sana naa karee itti naa hiiki suuraa meeqa irratti argama naa karee immoo bakka sana meeme abdii haasaa ani dhiisi gidduu okay abdii quraanni si bira jira bilbila abdii suuraa dhagay suuraa 81 lakkoofsa 20 baniif abdii maal yaamuu quraana usultaan harkaa islaamii fi harkaan naabani meeme mubarak sana ubadde kurmaafay suuratu harkaan islaamaa jira kenna ko dhiifama hojii waa tokko sitti dhaammadhin deema koppiliin kitaaba isaa baafni because of topics ni gaas tokkummaa fayyaa tokko deemu faniyaan kennaa hojiin waa tokko itti haasa'ee deema kennaa wannan sitti dubbadhu ati akka amantaa keetiitti jabaa akka taate addatuun ta'in inni simbira dhufee osoo hin taane kaleessan si beeka akkuma sana taasii beekaaniyyi kabajan si qaba guyyaa tokko tuttee sin beeku na beektaa na tuttee sin beektu mesenjeraan anaafsi wal beennaa tiktookidhaan wal sin arrabsin nabii keenyalleen arrabsin islaamummalleen arrabsin waan kana keessaa bayiiti amantaa kan kee akka abbaa qaayitti kan si ka'u waggaa lama baradhu kootu deebii lallabi gadi bayi bifa haarayaan akka xaraan beeytaa wayitati ko dulloomee jedhe muuxatee bayaa beektee jajjirate akkasitti muuxadhuuti deebii lallabi lallabuu sun dhorginu amantaa keeti amantaa kan keetti raddani wannan sun dhorgu tokko illee jiru garuu immoo ummata keenya ummata kiristaanaa jaalatama ummata islaamaa ka keessaa dhalan ummata kiristaanaa obboleeyyan keenya wanni amma isin hojjettan gamaa gamanaafuyyuu ummata keenya bal'aa isbii bakka hin bu'u nuti bakka nuun bu'u nuti amantaan ka abbaatiin beeyna oromummaan immoo ka walootiin beeyna nuti namas ajjeesan jennu namallee ajjeesuuf hin lallabnu nuti ka lallabaa oollu waa'ee biraati wallahi an takkaa kunu garee shaataa jettanillee takka horsanii keessaa hin beeku warra kiristaanallee takka horsanii isin tuffadhaa bar isin tuffadha maali jennaan wanni isin nu tuffachiisu wanni isin irra jirtan wal arrabsuun kuni bakka ummata keenyaan bu'u ummanni keenya kaleessa wajjin jiraataa turre wajji du'aa turre wajji kaleessa shinninnetti oromoon warri kiristaanaa gamana baya warri islaamaa gamana hin baanu dhee wajjin du'ee boobu walta qaxxa wala garasi nyaatu sun aboo waan kana dhiisa تمرتي أباهكا umuradhe jira بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد أولا كلكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبلوان كيا كان إسلام ما دان تقطعني وندمت كيسنو نجار ربي أن الرامد لفجفا بكشفتو استناركم أقسم وبلوان كيا كنن أمان تبرع ردفتان كنن سبان تقطعني كنن غسان تقطعني كنن أولومني هرجيني
hundumti keessan nagaan kiyya ka onni irraa madde isin biraa dhaqqabu jechaa haasaa kiyyaa kanneen eegaluuni nagaa rabbiitiini eegasi ammoo akkuma beekamu dhiheenya kanaa atakaroon xiqqoon tokko dhufaa jiraachuu namuutu quba qaba namuutu beeka nus quba qabna obboleessa kiyya abbaa tinka abbaa haqana fakkaata abbaa haqaatimi abbaa haqaa haasawa hanke gabaabsee si deebisa waldhabbiin jiru sagaleen kee hin jiraami injira itti fuuf injira kanuma furu waste waldhabbiin jiru dura obboleewwan keenya ustaadawwan keenya qaqqaalee fi gaggaarii sheekan keenya garee shahaadaa faana osoo hin taane waldhabbiin ka jiru macaafa qulqulluu fi qur'aana rabbal aalamiin gidduu jira waldhabbiin jiru waldhabbii macaafaa fi qur'aana gidduu jiru namoonni beekan waliin dubbataa jiran namoonni beekan wal amansiisaa jiran namoonni beekan wal hubachiisaa jiran namni gaafa beekumsa hin qabne maal qaba arraba qaba namoonni gaafa hubannoo hin qabne sammuu ilma namaa kun yeroo hundaa banaan teessu yookaan beekumsa bakka bu'a yookaan arraba bakka bu'a ammallee taanaan namoonni waa takka hin beekne namoonni wallaalummaa mana barnootaa isaan gubbatti ijaarrate halkanii guyyaa gamanaa gamasis arraba irratti hirmaatanii oolanii bulaa jiran garuu kanneen wangeela dhugaadhaan dubbisan wangeela hubatan akkasuma warroonni qur'aana hubatanii fi qur'aana beekan kallattumaan namoota wangeela hin beekne wajji dubbataa jiran waldhabbiin jiru wangeela fi qur'aana gidduudha waan ta'eef ammas taanaan namoonni wangeela hin beekne jettan karaa nagaatiin karaa tasgabbiitiin qur'aanaa fi wangeela miti siyaasaa dhumti yeroodhaafis geggeeffamu addunyaa gubbattis namni wal afoo dhaabatee haasaa jira afaan oromoo dubbataa yoo dhuguma tokkummaadhaan barbaanne jettan namoonni wangeela hordoftanis arraba dhaabaa namoonni amantaa islaamaa hordoftanis arraba dhaabaa ofii keessanii osoo hin taane hubannoo keessanii osoo hin taane ofii keessanii mataa keessan gubbaa dhaabadhaa ofii keessanii namootu warri amantaan islaamaatis ustaazawwan qaqqaalee fi gaggaariidhaa hubannoo gaarii qabdan jettan afottas baasa namoonni warri pheenxee yookaan protestaantii haa ta'u warri ortodoksis haa ta'u namoota hubannoo amantaadhaa qaban fida ustaazawwan faana akka haasaan haala nama jeessan waan achirraa fi koomentirra barreessuun arrabsuun qiyaamaa dhabuun kun eenyullee hin fayyadu ammas taanaan tokkichummaan rabbal aalamiin خليس دبته ما جرى إرجمان ربي محمد صلوات ربي عليه وسلم نجافي رحمن إنسان الرهاجراتو دبته ما تري دبته ما جرى ندبته سي هنگا يوميتي هم لبود أنجرو تكتشم ربي هرجم كباشو سا علم كباشو أبوسا أكسما ربي تكته سدته أبوسا أمتا أمار يوكاهو أمتا فرنجين شود قوومست اتتبت جيمين تاني درامان تاني قبا كيس أبدل عابدين هم لبود أنجرو اتمون ديفنو لبون كينيا ماتين كينيا بيجي كينيا قست كينيا هندم تو إسلام مادا قد وانت نتو الدنيا تانا قبتك أمن هندي إسلام ما نوفين شالو روحي كينا دبلتي كان ردي دعو يجرات نك إبلا لبامو يجرات نسمنا هدامو في غرفة مونس جرانان تكتم ربي رتي أبدا عابدين دبدب ونجر كنافو نمون إسلام فكاتني تكم أرومو إيغوراف تكم أرومو را هنشاب تكم أرومو را أكا وانبدأ في دريان تيكتاكي راتي هاسويتو كانت نجارمني تكم أرومو أكن شابني أكن كفنتي كاليسا شيكان كينا warri alaabaa nuuf dalag kaleessa warri qubee afaan oromoodhaan nuuf fide daqiiqaa lama waan ta'eef gabaabsuu yaala ustaaza Idar daqiiqaa lama waan ta'eef gabaabsuu yaala eebbifama an ustaaza miti awwal barataadhaa sumaani kanaafuu ustaazawwan keenya akkitti saba keenya gosa keenya nu barsiisan gaafa alaabaa nuuf hundeessan gaafa qubee afaan oromoodhaa irra namuutu ittiin jajallisee barreessaa jiru kana nuuf kaayan tokkichummaan
tokkomni waloomni Oromoodhaa fi Oromummaadhaa akka namnummaan tiiktookii koomintii fi namoonni waggaa 2-3 dheengadda dhufee as gubbaadhaa deeguun abadan hin danda'amu. Oromummaas qabna, Islaamummaas qabna, waan qabnu qabannee gara fuulduraatti ka dhugaa qabu dhugaadhaan haqarra jiru haqa irra dhaabbatee ni deema. Tawfiq. Maashaallah galatoma. Barataan garee shahaadaa akkasittiin ibse gaa yaadni immoo jiru Sheek Waajii yookiin hoogganaa garee wangeelaa yaaduma silaa garee mana Maarii Kingi Kamal Abdallaatti abbaan haqaa dhiyeesse barsiisonni amantaa Islaamaa amantaa Kiristaanaa yoo dandeessan gara nageenyaatti maaliif hin dhufne yaada jedhu abbaan haqaa kaasee abbaan biyyaa deebiidhuma yaada abbaa haqaa unfaalleessine deebisanii turanii kun amma immoo barataan garee shahaadaa Aydar haala kanaan deebisee itti gaafatamaa garee wangeelaa Sheek Waajii yaada keessan daqiiqaa 2 keessatti uummata Oromoo kanaaf ifa nuu godha. Sagaleen koo qulqulluudha waliin. Eeyyeen. Jalqabarratti carraanaa kennu galgala ta'uufi nageenya waaqayyoo warra Gastiirra jirtanii warra Qoomtira jirtanii isaa baay'eetu jira. Namni ammuma beekuu haasa'a. Namni ammuma beekuu haasa'a. Jalqabarratti ani waan hin jedhu nuti alaabaa namni akka amantiitti nuuf kalaqee nuuf qabnu. Oromoon alaabaa kan inni itti fayyadamus amantiidhaan miti. Amantii alaabaa qabdu nuti Oromummaadhaan. Qubee afaan Oromoo yoo ta'es qubeen afaan Oromoo keessatti akka seeraan barreeffamaa jiru eenyu bira akka jiru eenyu seeraan barreessaa akka jiru eenyu dubbisaa akka jiru hunda keenya beekaa jechuudha. Waa'ee maqaati yoo ilaalles eenyu maqaa kaabilii isaatii Oromummaa sirree eeggatee akka jiru wal beeknaa jechuudha. Lammaffaa qubee afaan Oromoo maqaa amantii fi waan qabnuuti. Akka Oromummaatti walii galanii namoonni irratti walii galanii fa'aa qabu. Qubee afaan Oromoo jedhamu kan iyyuu immoo akka addunyaan beektuuf qaba kan qabate eenyu akka ta'e amantiin kam akka inni dhufu ragaan baafnee agarsiisuu dandeenya. Itti aansuudhaan waa'ee tokkichummaa Rabbii haasa'uu yommuu mul'isu jedhaa jedha. Obboleessoo hiika Rabbii beekuuf ta'e. So, abaluu bakkaalee abaluu gurguddoo abaluu beekoo jedhee haasa'a. Namni beekumsa qabu nama akka dubbatu namni beekumsa qabu nama waan barreeffamu wadda baafatee hubatu. Namni beekumsa qabu nama asirra taa'ee maqaa garee ijaarratee amantii nama arrabsuuti. Dhaamsa Naayidaarii jedhama. Amantii duutuuf qabda taanaan amantii nama ajjeesuuf qabda taanaan namni siyaasa malee. Koomentiidhaan warra namatti amanu warra mukatti amanu nuun jedha taanaan deebisnee waan kanaan hojjechaa jiru hundasaa jennaa jechuudha. Dirqamata muraasa qolachuun dura jiru. Bara dheeraadhaaf waggaa dheeraadhaaf maal gootanii macaafa qulqulluu arrabsitanii waaqa keenya arrabsitanii quraana keessan ol kaa'atan jechuudha. Quraana harka adiitti martanii keessanii wangeela xureessitan hin dandeessan garuu amma maaltu dhufee quraana dubbisuu hadiisa dubbisuu kitaabolee keessa namni jira hunda dubbisne yerootti dhaloota hubachiisu nuti dhufee jechuudha. Kanarraa immoo amma isin wangeela lafa keessanii waaqa keenya arrabsuu dhiistanii maqaa amantii keenya xureessuu dhiistanii gatteessanitti teellaa hin deebinu hin dhaabbannu jechuudha. Yoo nuti galmaa wanta kanatti fuunee umrii dheeraa jiraanne yoo dhaloota itti guddisne dhaloota nu jalaatti guddachaa jira nama kumaatama leenji'aa jira dhimma kanaa wal qabate. Aansa sibiidhaa maayidha. Mucaan hiriyaa keetii ganda keessa deemee amantii arrabsu raajima sadatti qoosu viidiyoo garaagaraa si wajjin hojjetu sun ati isa keessaa waan quba qabdu yoo ati gurbaan si duukaa deeme mucaa abdii jettan kan si duukaa deeme amantii keenya irratti qoosaa jiru kun dhaabbatu ta'e ganaa nabiyyiitti qoosuu quraanatti qoosuu hadiisatti qoosuutti gatte dubbisne. Aansa sibiidhaa ijoollee si duukaa walii gad deemanii waan akkas hojjetan kana itti miitii nurraa dhaabi. Sheekolee si duukaa deeman akkas hojjetan kana itti mii nurraa dhaabi. Yoo ustaasa taate barataadha jette miti akkoo barataa keetti yaada garuu as keessa teessee qoy gaa dhaggeeffadhu si miti kan jechuudha.
umur umur bisa komite ada gefa orang nyasa Asoo itti barre awwalee daqiiqaa isaan Miti kabadu dhaggeeffadhu. daqiiqaa lama barataa dhaggeeffadhe barre daqiiqaa shan haasa'e. So dhaggeeffadhu baganaase. Miti kabadu dhaggeeffadhu. Murtee jirta Haydar. Dhaggeeffadhu. Miti kabadu dhaggeeffadhu. inaasoof taa'idar siif kennama yeroo Si dhaggeeffadhe ajandaa silaa koo tokko waan ati kaaste. Obboleessa miti kabadu si jedha. Awwaasi bonus keessa mun ta'e miti kabadu teessa. Muuyitiin qabachuu akka naasa hin baasne fixatu yoo sii ta'e abbaa naqaa walakkaa keessan jiru yaada fixatu yaada kennatta ustaaza Dhaabbadhu sidiisa. Oromooni muka wajjin hin koruu jedhe. Namni lama wal lolu muka wajjin hin koruu jedhe. Isin lama yaa'ii odoo walitti hin goone jara namni waa baratee miisin. Ati wajjin fixadhuuti daqiiqaa lamatti fixadhu irraa bu'i. Heedaritti haa ta'u. Yalla leessoo. daqiiqaa qabaa. Galatoof. Ayi bakka anan dhaabaani. Asuma irratti dhaabaa kabajuu uummataaf jedhe. Awwalee galatoomi. Haayidar utuu warri Haayidar utuu warri kaan Haayidar deebi'aa sun danda'u. Ulfaadhu eebbifame. Okay, asuma irratti dhaaba. ay waa ela abbaa qaal tokko abbaa ela Sekendi shan awwalee. Sekendi shan abbaa qaba. Sekendi shan qofa. waan isinitti dabaluu qabdan waaji waan isinitti dabaluu qabdan oromummaan akka wal baatee deemuu fi yaada abbaa haqaatiin wal qabsiisee kabaja abbaa haqaatii yaada abbaa haqaa galmaan ga'uudhaaf akka itti gaafatamaa garee wangeelaatti isinii yoo maal ta'ee quraanaaf hadiisarraa dhaabbattanii wangeelaan qofa deemsisuu dandeessu barumsa keessan yoo maal ta'edha isa jedhus abbaa haqaatii ifa akka ta'u ittiin goola baasaa keessan. Ulfaadha. Abbaa haqaa akka yaadachiisa ta'uu fi akka amantootaatti nuti akka hojjettoota wangeelaatti akka kiristaanotaatti ejjennoo nuti qabnutu jira. Ejjennoo lama tokkoffaan yoo namni amantii keenya irraa gadi ta'e yoo namni miidiyaa irratti ba'ee wangeela keenya laaqu wangeela keenya arrabsuu waaqa keenya arrabsuu dhiise qoraanaaf hadiisa dubbisuu dhiise. Sababni isaaniitu qoraana keessa jira jennee naman qoraana dhugaadhaa hadiisa dhugaadhaa jennee naman sana keessaa fayyina tokko hin argannu jechuudha. Yoo namni amantii keenya irraa gadi ta'e yoo namni kan masaa dhalate barsiifate yoo namni kan keenya arrabsuu dhiise dhimma kan namaatti buunuuf hin qabu. Dhimma kan sana keessa deemnee dubbisuuf hin qabu. Kan keenya irraa gadi ta'an waan lamaaf nu gargaaran keenya irraa gadi ta'an tokko yeroo itti kan isaanii keessa deemnee dubbannu itti dhiisa. Lama tokkummaa Oromummaa fi eenyummaa namummaa mirga amantii waliif kabajuu namummaa walii kabajuudhaaf nu tumsa. Ejjennoo lammaffaan yoo isin bakka dhuftan hundatti amantii keenya koomentii jalatti bakka waaqeffannutu warra sanatti amanu warra kanatti amanu nu arrabsuu dhiistan nutis warra